Konkolaachistoota qaxxaamura biyyaaf qormaanni ga'umsaa kennamuuf akka jiru ibsame. Konkolaachistoota geejjiba uummataa qaxxaamura biyyaaf konkolaattota fe'umsaaf qormaanni ga'umsaa akka kennamu ministeerri geejjibaaf loojistikii beeksisee jira. Akka ministeerri geejjibaaf loojistikii Dr. Adamuu Simee dubbatanitti sababni balaa tiraafikaa biyyattii irra caalaan konkolaachistoota ta'uu qorannoon mirkanaa'eeraa jedhan. Kanaafuu konkolaachistoota ogummaa fi naamusa qaban oomishuu fi hojiin konkolaachistoota konkolaataa fe'umsaa fi geejjiba uummataa qaxxaamura biyyaatiif qormaata kennuun heeyyama mirkaneessa ga'umsa konkolaachisummaa kennuun akka hojjetamu eeranii jiru. Lakkoobsi gabatee heeyyama konkolaataa haaraan yeroo dhiyootti hojiirra oolu yaadaa fi balaa tiraafikaa damee geejjibaa hir'isuuf gumaacha olaanaa akka qabus ibsanii jiru. Moodeliin lammii Itoophiyaa Miss Super Model addunyaatiin sadarkaa arfaffaa bahuudhaan xumurte. Dorgommii miidhaginaa Miss Super Model addunyaa Filiippiinsitti geggeeffame irratti Itoophiyaa bakka bu'uun kan hirmaatte Ruut Yergaalem sadarkaa arfaffaa bahuudhaan xumurtee jirti. Dorgommicha lammiin Ameerikaa tokkoffaa akkasumas dorgomtuun biyya qopheessite Filiippiins immoo lammaffaa bahuudhaan xumurtee jirti. Ekwaador sadarkaa sadaffaa baatee jirti. Itoophiyaa bakka buutee dorgomaa kan turte Ruut Yergaalem arfaffaayyuu xumurtu. Ruut damee filannoo uummataa jedhuun immoo tokkoffaa ba'uu ishee odeeffannoon Miss Super Model Worldwide irraa argame ni mul'isa. Gadaan Michillee walharkaa fuudhiinsa baallii gadaa birmajjii taasisuudhaaf jilarra jira. Godina Shawaa Lixaa aanaa Noonnootti sagantaan walharkaa fuudhiinsa baallii Michillee irraa gara birmajjiitti dabarsuu fi miseensonni gadaa galma giddugala aadaa Oromoo ja'an Noonnootti jilarra jiru. Jilli kunis guyyaa 5 walitti fufiinsaan kan geggeeffamu yoo ta'u, kaleessa guyyaa 3ffaatti miseensonni gadaa korma dagaagaa qaluudhaan seerota garaagaraa raawwatanii jiru. Jila geggeeffamaa jiruun birmajjiin gadaa kan of kadhu yommuu ta'u, horanni jifuu kan dhaabbatu ta'ee birmajjiin abbaa baraarra kan ture amma waggoottan 8 dhufutti abbaa gadaa ta'ee itti fufa jedhameetu eegama. Waldaan machooftota Gaanaa mootummaan biyyattii gatii alkoolii gurgurtaa fi fayyadamtootaaf akka gadi buusuuf yeroo 7 kenne. Dhaabbata machooftota Gaanaa jechuun of waamutti pirezidaantii kan ta'e Mooses Onyaayim mootummaan Gaanaa dhugaatii alkoolii guutuu biyyattiitti gadi buusuu fi ajaja xumuraa 7 isaaniif kennee jira. Mootummaan baasii meeshaalee biroo gadi buusuu fi gidduu seenee jira kan jedhe Onaan akkasuma gatii alkoolii akka gadi nuu buusu barbaannaa jechuudhaan ibse. Waldaan machaa'ota Gaanaa miseensota gara miliyoona 16 akka qabu sima. Kunis baay'ina uummata biyyattii guutuu walakkaa jechuun ni danda'ama. ODT Central wabeeffadhe. Iraan buufataalee niwukilaaraa ishee irraa miidhaa guddaan ga'uu amante. Ministeerichi haleellaa boombii dhiyeenya kan Ameerikaa fi Israa'eliin bakkeewwan gabbisa niwukilaaraa Iraan irratti raawwataniin miidhaan garmalee fi hamaa akka qaqqabe amanee jira. Ministeerri alaa Iraan Abbaas Argaachii kamiisa galgala miidiyaa mootummaatti akka himanitti hanga miidhaa qaqqabees dhaabbata annisaa atoomikii Iraaniin qorannoon geggeeffamaa jira jedhan. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei garuu haleellaan kun sagantaa niwukilaaraa biyyattii akka miine dubbatanii ture. Khameneiin deebii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp boombiin kun iddoowwan niwukilaaraa 3 guutummaan guutuutti dhabamsiiseera jedhaniif deebisaniin Ameerikaan haleellaa raawwatteen bu'aa hoomaattuu hin buufanne jedhanii ture. Garuu dubbiin Aragiich waan kanaan faallaadha. Ministeerri dhimma alaa kun marii niwukilaaraa Ameerikaa waliin taasifamu deebisee eegaluuf karoorra akka hin jirre simanii jiru. Marii haaraa eegaluuf waliigaltee yookaas qophiin taasifame akka hin jirre ifatti ibsuun barbaadaa jedhan. Ministeerri fayyaa Iraan haleellaa qilleensaa Israa'el guyyoota 12 raawwatteen namoonni 610 kan ajjeefaman yoo ta'u, aangawoonni Israa'el ammoo Israa'el keessatti namoonni 28 ajjeefamuu ibsanii jiru jedha gabaasni BBCdha.